Mubaburi. Abaya o ya duri duri batke male de Mubaburi. Abaya o ya duri duri. Abaya o ya duri duri kerra male de Mubaburi. Abaya o ya duri duri kerra male de Mubaburi. Kunun digar gitani polisonni eegumsi makkano jirani eegarra guyyaa torba saddeettaffaa kenna akkuma argitan leetarii nu deebisan argitani ammas leetarii eegaa jirra kanurraa fuudhu warri fuudhu dhufaa jira warri dura bultoonni mootummoota asii dhufaa jiranii isaan eeguudhaaf bakkanatti isinirraa fuudha jedhaniiti asitti eegaa jirra gammachuudha milkiidha Oromoo kiyya waan irra geenne gaa walinuu argina waan itti jiru. All right, officer. Suit. Hero. Slowly, officer, slowly. Why are you rushing? Ask him. I know you're doing it. All right, officer. Justice for Ajalu! Hero! UK government. UK police. Don't protect Don't protect. the criminals. Kerro. Police are worried Dabina. Ascot, please. No. Burhan. If you can encourage them to move down so everyone get in, that'd be brilliant, wouldn't it? Yeah, just encourage them down. All right. We've got loads of space. Kerro. They can't come through, you need to move further down. Can't get in. This is Come on, guys. The embassy's over there. You need to be opposite the embassy. The embassy's over there. So move further down, you'll see the embassy. You're not allowing enough space. Fuck it, it's not our embassy. They're the fucking government. We have no any embassy from here. Thank you very much. Come on, gents, keep moving down. You've got space in the back to come in.
Chaps, keep moving down. You've got loads of room down here. Come on. Keep moving down. Loads of space. Thank you very much. Come on, guys. There's loads of room down here. Guys, there's loads of room down here. Keep moving down. You've got plenty of space. Try to open it, what the fuck? Yeah. Facebook. Officer, is that okay now? Waan gaarii nu baasanii jiranii namni dhamee akka gadhiifamu kunis akka noota waan isaan waan gaarii nu baasanii jiranii seerri mootummaan biyya kana embaasii biyya kana hedduu ajaa'ibanii hagammaa eeganii maaliif achi keessaa baatanii ijoolleen dubbisidanii gaafannaanii lubbuu teennaaf sodaannedhanii kijibanii kunoo gara keenya jiranii amma leetara galfachuu barbaannee nusi leetara jalqaba galfanne malee galfachuu barbaannee isa eegaa jirraa jara warra nurraa fuudhu isin garsiifna gaame waan jiru. Qeerroo jirtu? 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 Hin qabbanaa'inaa jirtu? Poolisaan wal lolinaa jirtu? Jirtu? Akkas yeeyyee sagalee makeessan dhageessu malee nama tokkoon poolis tokkoon walitti uummata nagayaati sii galee isaan uummata akka onnoo godhanii maqaa nu balleessu yaalanis ragaa nu baanii jiranii mi poolisoon ragaa nu baanii mi poolisiin uummata nagayaa ta'u uummata nagayaan gaafatoo ragaa nu baanii mi kanaaf akka isaan ragaa nu baanii respectii waraqaa kennurraa fuudhuuf yaadanitti nullee respect isaanii kennuu qabna ayyee. Coronavirus, no space. Coronavirus, no space. Coronavirus, no space. Yeah. Coronavirus, no space. 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 No space. Coronavirus, no space. Coronavirus, no space. Coronavirus, no space. 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 Nada bas. Burhan. Yeah. Where are you going? Oh. Apa orang je? Kuna speaker sirreeffataa jirra. Kanallee kaafamee jirra. Itti shirna.
akkuma argita warra embaasii ammallee gammaa keessatti cuma dhokatanii nama lamaan tokko seenii turellee wannoo kennaaf sodaanidhanii keessa jiranii ka isaan deenga daratti lolli ka'ee nama lamaan takka poolisii humnaan seensisuu yaaddee turte kunneen hin seenne akkanumatti jirra leetara isinirraa fuunaa dhimma keessan isinii ilaallaa jedhanii gaame Oromooti milkiirra jirra gammaati waan gaariirra jirra embaasii cufuun haala gaariidhaan biyyoota addunyaa hundarratti deemaa jira faayidaa guddaa qaba even mootummaan biyya kana akka poolisni walillee nutti himaa turetti gartee seera gartee bakka guddaarra gartee waan dabree warri asitti dhufanillee hamma tokko gartee ilaalanii deemanii waan jiru kanaaf mootummaan sun kijibaa hattuu ta'uu isaa hubatanii jiran sirriitti hubatanii jiranii uummanni kun osoo hattummaa mootummaa sanii hubachuu baatanii waa'ee dhufa jechuudha kanaaf Oromoon dhugaa qabaa yoomillee moo'ataadha moonaa naftanyaa moonaa dhibbatti shakkina akkasiin jedhatan walumaan danda'u. Plan. It's fine, you're recording. In about an hour and a half, 2 hours, you will have some more space. This lane of road, we'll put the barriers out to there, so you've got a bit more space. However, in return, if people start being silly, trying to climb over anything like that, No. it's got to be give and take. So give us some time to get the barriers down here, we'll give you some more space. But in return, we can't have things being thrown, we can't have people trying to get in, we can't have people trying to go and get your stuff. That will be sorted. That's what we are demanding, But great, it's give and take. If you start taking the piss, we really appreciate for that. Thank you but very give us much. some time. Alright. Hedduu gaariidha poolisii biyya kanaa akkuma argitanii poolisii biyyaa sotaate ulee fi qawwee muka baattee namatti gulufuudha dalagaan isaaniiti poolisni UK akkuma argitan kana even fuula hamaadhaan si ilaalanii akkanatti fuula gaariidhaan si ilaalanii yoo namni waa balleessu kadheen gaddaa si gartanii namni seenuu dinnaa waan takka irraa wanni sun mudate deebi'anii dhiifama jedhanii jiranii isaanillee ammoo looyera qabannee jirra kan mucatti darbee tokko isa seeratti hin gaafannaa viidiyoo isaa garagaa guutuu qabna isa inni manna isallee seeratti dhiyeessinaa seeraan hin gaafachiisna poolisii akkas godhe biyyi kun biyya seeraan gartee waa hunda deemtee seeraan mo'attu biyya humnaaniitii miti poolisni akkuma argitan poolisa bakkana jiru hunda argaa jirtanii poolisuma qawwee qabu argitanii as keessatti qawween hin qabatamu kun akkuma argitanii qawween hin jiru ulee xiqqoo isaanii san qabatanii saniinis nama dha'uun akka easy miti mirga qixxee qabna nuufi poolisni kunillee qixxee qabna yoo inni nutti balleesse inni si hidhama yoo nu balleesse nu si hidhama kanaaf jechuudha biyyi teenna sunis akka biyyi Oromiyaan akkanatti gartee dimokiraasiidhaan fuuldurri keenya akka ta'u hawwinaa kanaaf qeerroon qabsaa'aa kanaaf fakkeenya ta'uu qaban kanarraa baratuu qaban poolisni biyyaa kan muka baatee haadharraa dhalate ajjeesu gowwaan tokko kaati rakkattee qoraan itti baattee guddistee deebee waraana gartee daabboo takka jecha haadhisaa ajjeesu suni baratuu qaba biyya tana uummanni kun adiidha nu gurraacha akkuma argitan garuu mirga keenya eeganii nu kabajanii almost guyyaa 8ffaa akkanatti nu bira bulaa jiran jechuudha akkuma argitan kana nu bira dhaabatan even uummata bishaan dhugdanii nyaatanii jedhanii nu gaafatan akkasitti gargaarsa hunda nu godhaa turan jechuudha amma tokko dhufanii jechuudha nu gaafataa turan waan nu godhuu qaban hundi mootummaan gadheen sun tanneen irraa baratuu qaba gandarra deemee kadhaa qofaaf osoo hin taane waa hedduu baratuu qaba ture garuu hin baranne chaansanitti hin fayyadamne ammas luus godhee jira chaansisa amma chaansiin inni qabu bu'uu qofa si naftanyaan gadheen kun bu'uu qaba kanaaf akkuma argitan kana jechuudha laal namni kanaaf bilisummaa jechuun waan easy miti akka argitan kana jechuudha uummata adii dhiisaatii uummanni gurraacha sitti qixxeedha namni kamuu qixxeedha akkanatti poolisa gaafii feete gaafachuu dandeetta waan feete gochuu dandeetta akkuma argitan bakki kun nama dhiphatee jira jennaan karaa alaatiin namni jira argitanii kunis achiin keessa jira karaa kana isinii cufnaa jedhan jechuudha haga tokko haga cinaa isinii cufna yoo namni baay'ate kaan isin dabalan jechuudha hammasta hamma hagas takka jechuudha ka biyya akka argitan maaliif sagalee kee kennita maaliif uummata keetii dubbatte jechuudhaan nama ajjeesa jechuudha asii yoo xiqqaate bakki nu jiru kun seentara guddaadha akka argitan laala akkuma argitan nama baasiidhaan dhufaa jiran kunneen hundi galii mootummaa kanaati jechuudha karaa kana cufan jechuun kun hundi dhaabata wannoo meeqa karaa kana deemee xiqqaate maallaqa meeqa luus godha mootummaan poolisni kun hundi
yeroo normaalii dalaganii fi yeroo kana dhaabatanii halkaniif guyyaa nama eegan maallaqni isaanii kafalamu tokko miti maallaqa hedduu mootummaan uummata kanatti dhaba kana hunda kabajaa respectii ilma namaatiif qabaniif maallaqa osoo hin taane yookaan waan biraa osoo hin taane ilma namaa humanity dursa jechuudha namummaa dursa isaan biratti namummaa dursa mirga gaafataa jira nama hin jeeqne haga nama hin jeeqnetti akkas oromoonis mirga isaa gaafate mirga isaa gaafamnaan ajjeefamaa jira jechuudha rasaasaan kanaaf mootummaan gabroonfataa sun buqqa'uu qaba kun isaaniif fakkeenya ta'a jechuudha fakkeenya guddaa ta'a jechuudha. Akka embaasiin dhagayaa turtanitti maqaa balleessuu yaadaa turanii even poolisoonni kolfaa turan dhugaa rabbii waan jiru kana amma soo poolisuma tokko waamee waa isin garsiisee waan ajaa'ib isinitti ta'u waan oromoon itti jirtu hunda akka beekanirraa wallisaa kana fa'aanurraa ajjeesan jendee jettee ijoollee yeroo itti garsiistu wallisaa hundeessa Acaaluu hundeessaa jedhanii nu himanii umriin isaa 36tti du'eessanii miti isaa jedhan dhugaa rabbii isinitti hima ummanni biyya alaa waan kana dhimma oromoo waan oromoon itti jiru kana hin dhagayin hin jiru jechuudha hin jiru dhugaan isin himaa keessattuu namni seera hordoof seera keessa namni kana hin beekne hin jiru kanaaf isoo kana arganii poolisoota kana ummata sobuu yaade ummata sobaa dhugaa rabbii yeroo garii isaa wajjin biyya takka keessa jiraataa turre jechuun nama qaanfachiise jechuudha ummata itti qaanfatanidha dhugaa rabbii sheem ummata silaa beekaa silaa ummanni kun yaa gaafii gaafatu jiranii gaafii isaanii kana laallee deebisne yookaan ammoo ammatti hin deebisnanii deebisuu hin danda'an garuu maqaan hin jiru nu kennuudhaaf yaalanii miidiyaa garaagaraa irratti ummanni kunneen isaan ajaa'iban jechuudha maaliif waan biyyattaa jiru ijaan argaa jiran maaluma mootummaan akka gartee nafxanyaa kijibu addunyaa kanarratti akkamiin namni kijibaan biyyan bulchuu akkamiin namni kijibaan waa mo'atuudhaaf yaala kijibaan mo'atuu hin dandeettu guyyaa takkaaf waa sobuu dandeetti akkuma gaafa jalqaba poolisa sobanii ummanni kun akkana dhiiftanii guyyaa lammaffaa poolisni deebee dhiifama jedhee jechuudha ijoollee hidhamtellee nu gadhiisan akkuma argitan sani dhiifama jedhanii isinii galee ummata kijibaa embaasii kijibaa as taa'ee ummata hagana baay'atuun ashabbaarii jedhu ashabbaarii soo ta'e isaan caala mootummaa kanatu beeka isaan caala ashabbaarii addunyaa kanarra jiru dhugaa isiniif kanaaf mootummaa kijibaa jechuudha mootummaa propagandaan biyya cabsuu barbaadu garuu sammuudhaan bulchuu jaalle jechuudha sammuudhaan wal mari'atee biyya bulchuu irratti hin aman mootummaa dadhabaa akkasiitiin buluun qabu oromoon dhugaa rabbii
guutuu imbaasiin cufamu jechuun waan xiqqaa miti. Imbaasii jechuun mootummaa xiqqoo biyya kanaa jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa xiqqaa biyya kana jiru jechuudha. Kanaafuu imbaasiin akka xiqqaatti hin cufamu. Seerri imbaasiin cufamuu danda'u yoo biyyoonni lamaan lola keessa waliin seenan qofa cufama imbaasiin. Garuu nu seera san hunda humna kennaan irra oollee torbaan tokko ol cufnee bakka kana jirra. Injifannoo nuti arganneen mootummaan biyya kanaallee mootummaa biyya saniititti leetarii warniingii fakkaatu akka barreessee deebii nu deebisan arginee jirra. Kun hundi ka dhufeen qabsoo kennaani. Qabsoon kenna ammallee hin dhaabatu itti fufa. Kanumatti aansee uummata Oromootiin waan ani jechuu ni barbaadu. Mootummaan nama uummata miliyoona 5 sodaatee uummata miliyoona 50 tuffachuu jechuun uummata miliyoona 50 san tuffachuudha. Kanaafuu Oromoon akka Oromootti akka baay'ina isaatti ka'ee qabsaa'ee mootummaa maqaa Oromootiin dhiiga Oromootiin kana ofirraa buusuudha qabu. Nuti dur gaafa wayyaanee wajji qabsoo nu diinaa wajjin har'a ammoo fira diina fakkaatuun qabsaa jirra jechuudha wajjin qabsaa irraa jechuudha. Qabsoon keenya kana caala jabaachuu qaba. Qabsoon keenya ka gaafa diina wajjin qabsoo nu caala cimaadha. Maaliif namni kun keessa keenya nu beeku. Kanaafuu ofirraa buusuudha qabna. Nuti qeerroon ka biyya alaaf ka biyya keessaa kana booda gabrummaa ilmaan keenyatti dabarsuudha hin qabu. Nurratti dhaabbachuu qabdi. Oromiyaan nurratti bilisoomuudha qabdi. Gabrummaa abboota keenyarraa dhaalle fuunee ilmaan keenya dhaalchisuudha hin qabnu. Qeerroo biyyaatiin isin wajjin jirra, isin cinaa jirra, jabaadha jechuun ni barbaada. Galatoom dhugaa rabbiyaatiilleen Iskootlaand irraa kaatee sa'aatii hagana gahu deemtee as dhufte as bulaa jirta. Ulfaadhu maqaa qeerroo Londaniin gartee waan kun haa jennu malee kun hawaasa UK guutuuti waan kana godhaa jiru. As keessa akkuma argitu amma inni Birmingham irraa dhufe qeerroo Birmingham bakka bu'ee dhufe isa qofaa miti hedduutu as jira. Inni sa'aatii sa'a meeqa oftee dhufte? Mee waan asii godhaa turre kanaaf waan amma milkaa'ee mootummaan biyya kanaas baase kanaaf amma ta'e kanaaf mee maaltu si dhagaamame? Speaker ada pasti. Ulfaat Habibi galatoomii qabsoon itti fufame itti fufaa qeerroon UK fi qeerroon addunyaa guutuu wal dhageettee deemaa jirti. Mee warra biyyaatiif dhaamsati qabdu? Warra biyyaatiif waan dhaamsan qabu warra biyya keenyaatiif nuti isin duuba jirraa akka waan dandeenye hundaanii gargaarsaan uummata dandeenye maraaniyyuu qeerroo biyyaa waliin jirraa qeerroo Awurooppaa guutuu jira warri firiidamii qaban martinuu akka ennaa kanatti bahanii imbaasii cufanii yoo nu bira dhaabatan baay'ee barbaachisaadha. Gurmuudhaawun bakka maraa bakka tokko yoo cufne deebii kennuu deebi'anii yaada qabsoon itti bobaa dhumma jiban. Ulfaat Habibi galatoomii argitan gaa qeerroo ibidda halkan hin raftu guyyaa hin raftu hin beeloftu hin dheebottu galgartanii akkana qeerroon jechuudha. Uffata isin argitan san akkas irroon itti roobee afannee argaa jirtanii mi argaa jirtanii akkuma gartee gidaararra afne sanitti roobni itti roobee edanutti roobni itti roobaa bulee afannee nullee naanni nutti uffanni jiidhamma nu goggogee jira. Qeerroon ammallee itti shituu jirti akkuma argitan kanatti. Poolisni as buutee dhugaa rabbii poolisni gara keenya jira hedduu galatoonfachuu barbaanna. Poolisa UKdha wanni isaan hin godhin wanti embaasiin Itoophiyaa hin yaaliin hin jiru. Dhugaa rabbii isin hima maqaa hin jirre nuu kennee ashabbaarii jedhee amattii wal qabsiisee waa hedduu godhee harkaa kaansil godhanii gara keenya jiranii nageenya keenya irratti fookas godhaa turanii isa uummanni asii wannoo jedhu isin as keessa hintanii hojjettan jedhanii isaantu dhorge malee humna nurra qabanii nu dhiibanii nu baasanii nu uummata san seessuu hin danda'an turan guutumaan guutuu embaasii baasisuu hin danda'a turanii yaalanis turanii garuu qeerroon didanii rasaas fidaa nuti roobsaa malee jennaan nama 11 hidhanii yaalanii namni qeerroon waan ajaa'iba isinitti tokko poolisii tokko jedhe isinitti himuu barbaada. Ijoollee fuudhee deemee hidheeti achi kun galgala halkan galgala gara galgala irratti sono karaan gadhiisee kan ganama ijoollee cinaadhaa ol yeroo
manedhaati baasee inni garana dhufu jechuudha. Ijoolleen inni manedhaati baase isa dura dhuftee as jirti. Poolisichi kolfee jechuudha. Konfiis ta'ee jechuun ofiisarichatu ijoollee hidhee achi bulchee hidhanii achi bulchanii namni gaabii kana yoo hidhame isaan biratti wannootti ilaalan waan ta'eef gara manaa galanii ijoolleen achumaan gara manaa galtitti fakkaati. Kanaaf isoo poolisichi isaan hidhe sun yeroo baasee as dhufu ijoolleen as dhaabatee daawun jechaa jirti. Poolisichi kolfee sigalee biyya kanatti yaa kanaaf hammam takka akka ijoolleen qeerroo murannoo qabu arganii jiranii hedduu immoo ajaa'ibee hedduu isaanuu ajaa'ibee jechuu kiyya. Har'a uggura guyyaa gara keenya jiran. Baasii Itoophiyaa irra jirra yaada. Har'a guyyaa har'aa kun guyyaa uggura baasii Itoophiyaa mootummaa gabroonfataa kana uggurreetti torbaaniif rooba fi aduu osoo hin jenne as dhaabanneeti obboleeyyan ilmaan Oromoo qaqqaalii wajjin as wal bira dhaabannee wal dhagahuudhaan haala gaariidhaan adeemsisaa turre. Har'a guyyaa xumura uggura baasii Itoophiyaatti jechuudha. Nuti ammas qabsoo kenna hin dhaabnu jechuudha. Guyyaa barbaachisee sa'a barbaachisetti bakka sanatti argamnee tarkaanfiilee fudhachuu dandeenya jechuudha. Har'a waan bakka sana adeemneef waan wanni hin jenne jechuudha nu keessa jira. Thank you. So kanaafuu nu gaaffii gaafanne hundaafuu leetarii eeggachuu jirra malee as biraa deemnee kun ammas arguu jirtan asuma jirraa jechuudha. Haga deebiin keenya nu deebi'u jechuudha. Because poolisoonni kun yeroo jaraa wanni asii baasaniif waan kanarraa wanni deebii keenya haga argannutti asii. Gaaffii isi gaafachuu barbaada. Ati hedduu feemasiidha TikTok kanarratti fi miidiyaa garaagaraa irratti yeroo hedduu uummata nafxanyaa kanaan wal nyaatta jechuun sirti duulanii TikTok irratti maaliif waan ati dhugaa dubbattuuf waan ati nafxanyaa akka nu godheettuuf si arrabsan. Mee ati waan kana isaan kan akkana girgireessitee dhugaa isaanii itti himtee arramlee asitti bakka hundatti nu jalaa naftuun wajjin jirtaa dura jirtaan wajjin waan hunda keessa jirtaa mee waan har'a milkii argame kana maal si dhaga'ama? Milkiin har'a argame kuni hedduu takka na gammachiisa. Uummanni naftanyaa immoo yoomillee taanaan shira nurra boolla nu qasuu dhaabanii jechuudha. Nu immoo injifannoon kenna uummata bal'aati. Wajjee hundaa jechuudha wal jabeessina tokkummaa kenna hin fedhan jaalala kenna hin fedhan. Nu immoo rakkina jaraa wajjatti himnu dhugaan barri gadi hin dabartuufi jara dhugaan hin dhoofti jara jechuudha. Nu immoo haqa qabannee falmanna. Falmiin kennarra immoo wani duuba nu deebisi jiru angara maraanuu gama feesbuukanillee gama maraanuu ilmaan Oromoo wajjin jira gama tiktookitiin illee walumaan jirra jechuudha. Jararraa hin hafu'an haga laal sheeka jaraa duubaanuu hin hidhadhu sheeka amaaraa duubaanuu hin hidhadhu kanaan beekaa. Abashke naftanyaan. Aadaa booda naftanyaan diina Oromooti ammallee boris xiqqaanillee diinni diinuma najisillee xiqqaan qabu najisuma. Naftanyaan. Wal dhabbiin keenya naftanyaa wajjin himi. Naftanyaa hojii yoomillee waliin gallu acee geessee deemee dhugaa rabbii duraanis ammas fuuldurattis diinni keenya naftanyaadha. Naftanyaan diinuma kenna akkuma aceen jedhetti aceen uummata keenyaaf kanaaf wareegame nullee warra nu hafe artistoota keenya jajjaboo uummata keenyaaf cinqaman aduu fi rooba osoo hin jenne bakkee uummanni Oromoo dhaabbachuu qabanitti wal bira dhaabbatan kanallee nullee jajjabeeffachuu qabna. Hedduu galatooma ilmaan Oromoo qaqqaalii qeerroo fi qarree biyya keessa jirtan qabsoo keessan itti muddaa jabaadhaa nu immoo isin cinaa jirra. Gara barbaadaniin gara diinagdeetiin ta'ee gara yaadatiin isin cinaa jirra. Homaa yaadina Justice for Haacaaluu Hundeessaa injifannoo uummata Oromooti. Thank you. Akkanatti jarru muuziqaa keenya kanaanii waan nu bannu kanaan akka surprise ta'anii jiranii ajaa'iba ta'ee jira. Maqaa gaarii argannee jirra dhugaa rabbii sinimaa Oromootiyya ummata nagayaa jedhamnee bar maqaa dhugaa rabbii amma isoo dafeet isoo nu waraabiin onnoo jedhee viidiyoo ijoollee waraabdoo jedhati sinii gadhiisna community nagayaa nuun jedhe afaan baafatee jechuudha. Community nagayaa nuun jedhe ofiisarichi itti gaafatamaan dhufeeti. Kunuu qabsoota guddaadha. Maqaa kee asitti isoo waan balleessin isoo waan badin uummanni biraa yoo kana walitti qabame waa hedduu badaa waa caccabsaa maali nu garuu isoo waan takka hin cabsin embaasii kana guyyaa 8 lugaamnee kaa'u jechuun isaan bira ajaa'ibsiisee jira. Nu ajjeesaa asiin kaan jechuudhaan lugaamne malee waan kaasne waan darbanne waan goone jechuudha. Kunoo tarsiimoo qeerroon biyya keessaa itti jirtu nu garsiiftee fooloo godhaati jechuun. Kanaaf qeerroo biyya keessaa abbaa keessan gartee Jawaar Mohaammed waan gartee karaa isaa qabannee deemuu jirra ammoo waan qeerroon biyyaa nu kennitan ajaja isin nu kennitan galmaan geenna godhaa jirralleedha akkuma isin godhaa jirtanitti nullee godhaa jirra jechuun ajaja nu kennitan isoo waan balleessin karaa nagaatiin goonee milkaa'aa jirra qeerroo tiyyaa qeerroo biyyaa jabaadha
Asille akkuma argitan kana amma akkuma isin jedhe leetara san nurraa fuudhuudhaaf eegaa jirra waan wannoon asii baasellee isinii maxxansinaa hidhamtoonni akka gadhiifamuu qabanii fi duuti Haacaaluus akka uummata wannoo sadaffaadhaan qoratamuu godhamuu qabaa waan jedhu irratti waan isaan barreessantu jira. Milkiidha dhugaa rabbii milkiidha. Salphatee jira biyyi dhugaa rabbii isinima salphatee warri hojjettoota inni embaasii kaayatee naa ergamtuu kiyya jedhee ergatee Ameerikaattis, Swiidinittis, Faransiittis isaan gananii deemanii jiranii ibn as keessallee eegaa jirra amma tokko. Kana caala salphiin hin jiru dhugaa rabbii. Namni inni dippiloomaati jedhee dura kaayee embaasii keessa kaayee isa ganee isarratti ragaa ba'u jechuun isaan biratti dippiloomaasii easy miti. Kanaaf salphatee jira jechuudha namtichi sun. Amma booda waan takka namni amanee isa wajjin dalagu mootummaan amanee isa wajjin dalagu tokkollee hin jira jedhee yaadu. Hin jirus ammoo believe me. Ajab. Aha. Abiyika. Isa galal garte bira fakkaate. isaanii tokko kana malee keessaanii gubataadha. Oromoo hunda xiqqoo dhugaa dubbachuuf haga guyyaa ja'a kana gartee deebii argataan turre embaasii bacuufuu malee gartee deebii argataan turre
amma garuu gara keenya dhufanii waa hunda nurraa fuudhuu isaanii leetara takka baasuu isaanii mootummaa biyya kanaa waan adda addaa dubbatu isaa baasuun isaa nuuf haga tokko ijoollee wannoo godhee jira. Kanatu akkanatti gartee sirboota warraaqsaatiin onnachiisaa jiranii itti muddi jechaa jiran gaa itti muddi. Magartan keeroon dhufaa jirti. Namni uffata kana qabu asitti kan yoo godhatte ammallee qabiyyattis akkasuma bakka hundatti in dhagahama jechuun ijoolleen dhagahuu ni qabdi jechuun isaatu nama sirreessaa namni yoo as keessaa bahee akkana godhaa yoo namni tokko akka aaruu ta'e isaatu tasgabbeessaa wal waamaa akkas goona mee guyyaa hedduudhaaf bakka sanatti if kennitee eda teetteet hamma tokko sa'a lamaaf sa'a tokko yeroo nu ciisnu rooba eega caamee booda ciisnu ati teettee eegaa bulte dhugaa rabbii si galatoonfannaa si qofaa miti si buraanii ijoollee isaa kottatis habibi akkasitti ittanii eegaa bultan uffata kana kaattanii haga sa'a tokko kaalama nu ciisne san iyyuu hin ciisne jechuudha isin. Isin galee dhugaa rabbi isin hin boonnee jirra mee waan kana Oromoo jecha gochuu keessa maal isin dhagaa? Ani awu mjee kwa antigale barana tigale kana boda gabrummaan injiftu tigale kana boda injifannu malee gabrummaan injiftu an hebtu fitti goona tigale ani kana ummata keenya bakka jirtaniin kan biyyaallee nu isin nu te taa'amana ciisaan jiru isin wajjin rakkataa jiru isin wajjin waan isin taatan tigale dhiiga keenya buusullee baanu akka keessanii nu waan hedduudhaan dhiiga keenya isin buusaa jirraa waan hedduun isin bira dhaabachaa jirra kanaafuu warri Awurooppaa keessa jirtan akkuma nu marfamnee dhaabannee kana guyyaa torba aduu rooban hin jenne walirraa jijjiiraa wal eegaa turree akka diigalee ummati nafxanyaa kun embaasii kana keessa seenee hin jala guyyaa 8 jirra. Maybe asirraanis waan biraa yaadanii dallaa kanarraa waan biraa nutti gochuu danda'an kennu isaan caala yaannee eegaa turtan dhugaa. Akkasuma wal filleechuu poolisaan alatti. Akka jarri hin seenne guyyaa 8 gurree dalagaa malee taa'anii jiranii waan ta'an dhabanii iyyanna dabarfatanii akka as keessaa nu bahan jechuudha. So kanaafuu maal akka guyyaa 8 kana jarri uummata kan dalaynee nu ilmaan qeerroo bakka jirtan kan hundattuu wal jijjiiraa walirraa eegaa jirra wal jabeessaa bakka jirtanitti wal hin dagatina
akkasuma nu yoomillee ilmaan qeerroo argitanii abashaa osoo taate uummata nafxanyaa osoo taate nuun jarri akkuma dhugaatiitti illee nuun boonti maaliif uummanni kun nama moo bineensa jechaa jiran nama moo bineensa guyyaa 8 akkamiin rooba kana keessa bulanii roobaa keessa taa'anii galee jarri nu sodaatanii jiran as keessa mataa qabatanii deemaa jiran kanaafuu harka warri Paaris jirtan warri biyya adda addaa jirtan qeerroo keessan ka biyya jirtanii wal fakkaadhaa bahaa hin sodaatinaa poolisiin biyya kana harkaan isin hin dhiibduu isin hin dhiibdu hin sodaatinaa bakka jirtanii harka ol qabadhaa tokkummaa keessanii deemaa isin jedha hedduu galatoomii akkasuma shukriin maaliif yoo jettan guyyaa 8 inni nama beekamaadha akkuma beektan kana akka silaa nama abashaa ta'u beekanii mana guddaa kennanii fi keessa taa'ee kaameera nu daawwachuu danda'a akkuma argitan kana inni guyyaa takka nu wal fakkaatee guyyaa takka rafeen beeku teendaa keessa rafeen beeku taa'ee barcumaa rakkana taa'ee nu jira akkasuma bakka jirtanitti shurrii keenya akka nu jabeessitan galatoom ulfaadha siis galatoom Qeerroo jirtu qeerroo jirtu jirtu mee waa jedhaagaa Oho si dabbare alaba si qayyare 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 Qeerroo si dabbare alaba si qayyare Oho si dabbare alaba si qayyare jedha akkasitti Oho si dabbare alaba si qayyare alaba si qayyare alaba si qayyare baasi si qayyare jijjiirre alaba si qayyare alaba si qayyare alaba si qayyare baasi si qayyare alaba si qayyare oh si qayyare alaba si dabbare oh si qayyare alaba si dabbare baasi si dabbare sanuma oofaa jara sallee guba mata naftanyaa kana akkasii qeerroo jirtu down Abiy down Abiy Abiy must go Abiy must resign. Ethiopian government is a killer. 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 The Nobel Peace Prize winner is a killer. The Nobel Peace Prize is a killer. The Nobel Peace Prize. UK government. We demand. To review the aid policy. UK government. You have to review the aid policy. We know the policy. The aid is for education and health. But the aid is for weapon. They are purchasing weapon from the neighbor country. You know this. We have a witness. UK government should not protect the criminals. The criminals are here. They are not ambassadors. They are criminals. They are genociders. UK government, UK police don't protect criminals. They are criminals. UK is not home of criminals. UK government do not support the criminals. UK government should review the aid policy. The aid for education, for health, is not
They are purchasing weapons and separating the citizens. UK government should stop funding the criminals, the terrorist government. They are the terrorist government. They are genocidal. Abiy Ahmed, Nobel Peace Prize laureate is a criminal. He's criminal. He should go to International Criminal Court. He's a criminal. He's a genocider. He's a criminal. He should go to the Hague. He's a criminal. UK police. You should know these people are criminals. They are criminals. They are killing our community back home. The people in here are promoted. They protect the government by killing innocent citizens. The criminals not promoting and the thing in the Western country. UK should not be home of criminals. Criminals are here. They should go to the court. UK police don't protect criminals. Criminals are here. The criminal government should have no relation. UK should review the relation with criminals. UK should review, should investigate the criminal happening in Ethiopia. The Prime Minister Abiy Ahmed is a killer. He's a murderer. He's a mastermind of the genocide in Ethiopia. The UK government, the UK security, the UK foreign policy review the relation with the criminals. They are criminals. The UK should review the relation with the criminal. We are innocent. We are the family of victim. The history with us. BBC. Break silence. BBC. Break silence. Genocide going on in East Africa. Particularly in Ethiopia. BBC, we know. BBC is independent international media. BBC break silence. The BBC should be broadcast what's going on in Ethiopia. BBC break silence. Galatooma. Okay. Meeqeerroo yeroo tokko hawaasa keenya biyya UK keessa jiran as nu wajjin karaa dheeraa deemanii dhufanii magaalaa hunda waamnee fixuu hin dandeenyu UK guutuutu asitti hirmaate. Akkasimi mee hawaasa keenya asitti argame saniif qeerroon London harka dhaafime dhugaa rabbii karaa dheeraadha UK hedduu addaan faffagaata magaalaan addaan fagoo sa'a 9 jechuun hedduu fagoodha sa'a 9 sa'a 10 oofanii dhufanii asitti argaman. Isin bira jira. Nuti Absoot. Erro ala. Nuti generation Absoot. Nuti jiru adda. Jiraachoo. Feenu. Nuti absoofne. Gabroona fufne. Dhaloota itti aanu. Bilisummaa keessatti akka jiraatu barbaada. Nuti ilmaan baaboo guutuu Taaddasee Birruu ijoollee Nadii Gammadaa Fudhatte mootummaa gabroonfataa gombisuudhaaf qophoote. Yeroo dhiyoo keessatti
yeroo dhiyoo keessatti keessa haala akkuma amma waliin jirru wal qabannee kuffisna abiyyi yeroo xiqqoo qaba hawwee qaba harkaa qaba hawween guddooyyuu jiraachifne mootummaan ummata waliin malee hawweedhaan biyya jiraachise qeerroon bakka jirtanitti qeerroon UK qeerroon Ameerikaa qeerroon Jarman qeerroon biyyaa tokko taanee kuffisna abiyyi hin bu'a alaabaan kun ummata keenna bakkan bu'u sabaaf sablamni illee bakkan bu'u kanaafuu bakka jirtanitti alaabaa kana akka buuftan alaabaan kunis ilaalchi sunis seera kana booda deebi'ee ummata keenya irratti jiraatu biyyi sun biyya sabaaf sablammii namoota yaada tokkoon amantaa tokkoon afaan tokkoon aadaa tokkoon kunamma seera kunamma ittiin fuufu laftanyaa qabeekuu qabu kana booda Free Jawahar Mohammed! 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 Free Bakkala Garba! Free Hamza Borana! Free Hamza Borana! Free Hamza Borana! Free Hamza Borana! We demand liberation! We demand liberation! We demand liberation! We demand liberation! For Oromo nation! For Oromo nation! We demand liberation! We demand liberation! For Oromo nation! For Oromo nation! We demand liberation! We demand liberation! For Oromo nation! For Oromo nation! Free Oromia! Free Oromia! Free Oromia! Free Walaita! Free Walaita! Free Walaita! Free Walaita! Free Sidama! Free Sidama! Free Sidama! Free Sidama! Free Sidama! Free Sidama! Free all! 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 Ethiopian state! Ethiopian state! Free Ethiopian state! Free Ethiopian state! Free Ethiopian state! Free Ethiopian state! We demand freedom! We demand freedom! For Ethiopian state! For Ethiopian state! We demand freedom! We demand freedom! For Ethiopian state! For Ethiopian state! We demand freedom! We demand freedom! For Ethiopian state! For Ethiopian state! يا كيف أفكر أوروموتية ولد بنوان جرو والبيس